waaqayyoon faarfachaa nama turedha. Kanarraan kan ka'e arjuwaata kadhaan isaaf ta'ee nama mootii bineensaa kan ta'e leencaa ajjeesee hoolaa abbaa isaatirraa nama buusaa ture. Kanarraan kan ka'es waaqayyo guddaa isa jaallatee ganaa sun ijoollummaadhaan jiru otoo obboloonni isaa hangafoonni warri ta'an babbareedoon dhedheeroon furdoontu jiranii yeroo abbaayeen isaa isa irraanfatetti nama waaqayyo waamee mootii Israa'el akka ta'uu fi ijoollummaa isaan isa dibate. Kanaafis yeroo dubbatu faarsaa 26 gubbaa irratti abbaan koo haati koo illee nan irraanfatanii waaqayyo koo garuu yaadatee natti himatee kan jedhe kanaaf. Yeroo sana abbaanis obboloonni irraanfatanii turan waaqayyo garuu isa millatee yaadatee qalbii isaa ilaalee amantii isaa ilaalee qulqullina yaadatatee isaa ilaalee mootii Israa'el akka ta'uudhaaf nama ni filateera. Namoonni baay'een biyya lafaa kana gubbaarra waaqayyo yeroo jalqabaadhaa yaadee yoo isaan filatee yoo sadarkaa yookaan taayitaa isaaniidhaaf laatee taayitaa sirkatanii irraanfatu waaqayyo uumaa isaanii isa isaan guddisu. Qabeenyaan isaaniif kennetti hirkatanii irraanfachuu danda'u. Gaa'ila bareedaan yoo argatan gaa'ilatti godhanii irraanfachuu danda'u. Garuu mootiin kun edda waaqayyo isa dhibee nama guddaa ta'e illee irraanfanne waaqayyooni. Waaqa waaqayyoon gammachiisu waaqa gaarii ta'ee karoorsee saganteessee yaadee nama hojjechaa turedha. Keessumas maxaafa Saamu'eel boqonnaa 7 dubbistanii yoo ilaaltan ani mana miidhagaa keessa jiraadhaa jira. Manna bareedaa ijaarratee san keessa jira. Dhagaa irraatii muka ulfaataa cimaa ta'e irraatii. Garuu waaqayyo uumaan koo inni anaaf mootii na baasise, inni anaaf ogummaa naa kenne. Waggaatti yeroo carqiidhaa yookaan dunkaana keessa jira. Kanaaf iyyuu mana waaqayyoo nan ijaaraa jedhee ture. Egaan akkana waan jedheefi Israa'eloonni yeroo karaarra deemaa turan sana biyya ormaatii ba'anii dunkaana irraatti mana qulqullummaa akka isaan ijaaran waaqayyo isaaniif abboomee dunkaana socho'u karaa deemu waan ta'eef isaan duukaa kan deemu dunkaana irraa hojjetanii wajjitti waaqayyoon waaqessaa turaniiru. Amma bara mooticha Daawititti namni yaa'ee mana ijaarummoo inni be'e. Israa'eloonni warri fooniis dhaala hirmaatanii biyyaaf jetti gaafa galanii mana isaanii ijaarratan malee dhaala hirmaatan sana bareechatan malee yaadatanii waaqayyo isa dunkaana keessa yeroo karaa deemaa turan sana isaanii wajjin ture sana mana ijaaranii fi keessatti waaqessuu yaadanne. Inni garuu bara isaa keessa akkana jedhe yaadate. Amma yoomitti taaboti waaqayyoo godoo keessa ta'a. Amma yoomitti taaboti waaqayyoo mana sadarkaan isaa hin eegamne keessa amma yoomitti ta'a. Kanaaf iyyuu waaqayyoodhaaf mana ijaaruu qabaa jedhe yaade. Akkana jedhee si yaadne ofiisaatiin warqee baay'ee birrii baay'ee kuuse. Ummati waaqayyoos akka isaan birrii qaban warqee qaban qabeenyaa qaban walitti gurmeessanii mana waaqayyo mootii waaqaaf lafaadhaa akka ijaaraniif sagantaa baase. Haa ta'u garuu waaqayyo Daawitiidhaan yaada isaa kanaan jaallatee nama akka laphee kootii nama akka yaada kootii ittiin jedhe. Mee biyya lafaa keessatti namni nama akka yaada waaqayyo kan jedhame caafamee kan jiru waa lama duwwaa agarra. Bara kakuu moofaa keessatti mooticha Daawit kanaan kakuu haaraa keessatti immoo harmee waaqayyo giifti maaramidha. Yaadi ishee akka yaada waaqayyooti jedhanii abboota akka barreessan. Egaa Daawit waan waaqayyoon gammachiisu waan yaadeef waan waaqayyo jaallatu waan yaadeef waan ijoollee waaqayyo barbaachisu kana waan yaadeef nama akka yaada kooti jedhame. Kanaaf isaan rassaanaan ani ofii kooti mana miidhagaa keessa jiraadhaa jira. Mana bareedaa ijaarradhee san keessa jira. Manni waaqayyoo garuu mana koo gadi ta'e. Taaboti waaqayyo garuu iddoon isaanii taa'e. Jedhee namni yaadee yoo mana waaqayyo ijaaruudhaaf humna isaan beekumsa isaan qarshii isaadhaan yoo of kenne nama akkasii waaqayyo hin jaallata. Nama akkasii waaqayyo hin eebbisa. Kanaaf kaleessa dheengaddas mana kanaa
iddoo hundumaatti manni waaqayyo gaafa ijaaramu jabbii keenya mararsiifanne warqee keenya mararsiifanne qarshii qabnus hin mararsiifanne kan inni gumaacha goone ijaarruun sarraa barre waan ta'eef jechaadha galanni guddaan waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf Daawit akkana jedhee nama yaadeedha inni har'aa abiddaa bishaan gidduus nu dabarre gara boqonnaatti nu geessisni jedhee dubbatu kun nama akkasii jechuu barbaade sanani. Egaa akkuma jedhe kana waaqayyo garuu jedheen mana koonaa ijaaruudhaaf saganteesseessa yaaddee isaa karoora baafte gaariidha garuu ati ni ijaartu hin jedhe. Ati naaf ni ijaartu kan naaf ijaaru garuu jilba kee keessaa kan ba'uudha dugda kee keessaa kan ba'uudha sirraa kan dhalatudha malee ati naaf ni ijaartu jedhe. Firoota waaqayyo maaliif naan ijaartu maaliif jedhe yeroo tokko keessaa dogoggoree ture Daawit. Yeroo tokko keessaa harkisaa dhiiga namaa dhangalaasee ture akka malee dadhabina foon isaatirraan kan ka'e haa ta'u garuu sanarraan isaa galee deebi'ee fayyeera. Haa ta'u garuu waaqayyo mana naaf ijaaruun kun akka qulqulluu ijaara waan ta'eef naan ijaartu jedhe. Asirratti waa tokko hubadhaa. Har'aslee taanaan bara kana geenyee kan jirru nuyi mana waaqayyo ijaaruudhaaf carraa kan arganne nuyi waaqayyo baruu harka keenyaa ilaaleera. Baruu harka keenyaa qulqulluu waan ta'eef nu filatee mana isaa ijaarre akkasittiin yaaddanii jirtu laata Maariyaam warri mana kana ijaaruudhaaf keessatti hirmaannaa gochaa jirtan. Mana kana ijaaruudhaaf yeroo isiniin jedhu immoo anaatii taasanii yookaan immoo gimbanyaa taasifachuu goomiti. Kana qofa miti kanatti manni waaqayyo ijaaramu. Anaatiinis ta'e gimbanyaanis waan lafatti argame tokko fuudhee ittiin ijaara malee akkasumaan waan hin taaneef sagachuus miti. Yeroo akkana jedhus immoo innis kennaa waaqayyo kennan ijaara waan ta'eef hunduma taphachuu qofa miti. Mana waaqayyo ijaaruu jechuun koree ta'uu duwwaas miti. Yeroo manni kun ijaaramu namni illee birrii isaa keessa buusee birriin mana isaatti dhufellee keessa bu'uuni gaafa eebbifamanidha. Humni keenya illee dhufee yeroo manni waaqayyo ijaaramu hirmaannaa humna keenyaa gochuun illee eebbifamuudha filamuudha. Hundumtu mana waaqayyo ijaaru. Mana waaqayyo kan ijaaru warra filaman ijaaru. Warra waaqayyo jaallatan ijaaru. Abdii isaanii buusanii horii isaanii fidanii humna isaaniidhaan hirmaannaa godhanii kan ijaaranii warra waaqayyo jaallatan warra waaqayyo filateera. Warra waaqayyo hin jaallanne warra waaqayyo hin filanne garuu qarshiin isaanii iddoo qulqulluu iddoo seenaa bara baraan taa'u mana dhugaatitti mana ejjaatti mana guggoolaatitti ba'aman. Kanaafiyyuu qarshiin keenya humni keenya beekumsi keenya asirratti dhangala'uun galgalaan seenaa cimaa keenyerra har'as immoo eebbifamu keenya agarsiisa. Kanaaf ati naaf ni ijaartu jedhe. Kanaaf warra kaan isaan irratti hin beekne malee isaan tunissaa galanii hin deebine malee waaqayyo hin jaallanne jechaadha. Namni caalbaasii bitee namni buusii buusee namni maaliif godhee mana waaqayyo hin ijaarre waa guddaan itti fateera tunissaa gale gaarii. Ummata kana keessaa illee gaafa manni waaqayyo ijaaramu warri buusiin buusan isaa garaa dabaati. Iddoodhaan horii nyaannes kaa'achuudha waan ta'eef. Kanaaf Daawit namni amma baaduree barumsa keenyaa dubbata nama akkasiiti kan jedhu kun waaqayyoodhaaf ni ijaartu jedhee ture. Garuu waan tokkummaaf jechiise mucaa keetu naaf ijaaraa ittiin jedhe. Ettuma waaqayyo mucaa keetu ijaara jedhe sin gaddine hin aarre hin jallanne mucaa isaa ijaaru kanaa gorsu jalqabe. Ilaalaa yaada waaqayyo qaba waan ta'eef amma tuu sin ta'e maal jechuudha. Amma tuu namarraatti ta'e maal jechuudha. Amma tuu sin mana waaqayyo ijaaruudhaaf yaaddanii namni kan biraa hin ijaartu siin jedhee maal jechuudha. Killicha keessallee dhaabattan miidhanii baasu. Ana waan gaarii ijaara jedhee akkamitti rakkannaan jedhama dhufu jedhe itti daldalu itti aaru. Inni garuu hin dallanne hin aarre. Maal jedhe malee mucaa isaa waamee raadeetu maal jedhe yaa mucaa akka waaqayyotti filateera waaqayyotti jaallateera mana koo akka ijaarsuudhaaf si barbaadeera egaa nama ta'iifi jedhe. Maxaafa Moototaa lammaffaa boqonnaa lamarratti soowwuun alam. እግዚአብሔር መርጦሃል። የቤቱ ስራ እግዚአብሔር ፈቅዷል። እንግዲህ ልጄ ሆይ ሰውን አለው። egaa waaqayyotti jaallateera si barbaadeera waan ta'eef nama ta'i jedhe. Nama ta'i jechuun maal jechuudha jedhadha. Nama ta'i jechuun sila bineensa ta'ee jennaan miti. Namni nama kan jedhamu yeroo waan gaarii hojjetu. Namni nama yeroo jedhamu yeroo uumaa isaadhaaf abbaa isaadhaaf karoora gaarii sagantaa gaarii yeroo qabaatu. Amma kan hin taanetti garuu nama jechuun kan shakkisiisa. Garuu
boca nama qabaatu malee akka namaatti manatti tolitee rafee dablaqee haa ka'u malee nama jechuun maal shakkisa nama jechuun akkana jechuudha. Kanaaf iyyuu nama ta'uu qabna nutis jiran asirratti waan isinitti dhaggeeffadhaa. Gaaf tokko jedhan abbaa manaa fi haadha manaadha. Lama ta'anii karaarra deemu turan ni dalaguudhaaf. Yeroo kana kiraayii makiinaa gaafa isaan gaafatu birrii gama itti gaafatu ittiin jedhe. Abbaa manaa fi haadha manaa birrii 40 gaafatu jechaadha. Qodaas immoo qabu turan madaabaraatti fe'anii kanas immoo itti gaafatu jedhe namichi abbaan makiinaadha. Mee gaafatu jennaan birrii 10 gaafatu jedhe. Amma gaawolii galli mee gaafatu jarri 50 gaafatu jechaadha. Birrii 40 malee garuu qabani. Kan qodaadhaan qabani. Kana waan qabnu jedhee sossobatanii naan hin dide. Jennaan achi galagalanii lama ta'anii haadha manaa wajjin waa mari'atanii. Yaada warraa ko jedhe. Ati jedheen madaabaraa keessa yoo si kaa'ee jedhe akkuma qodaa kanaa birrii 10,000 sagan kee. Kanaaf ati madaabaraa keessa ilaalchee kan kee birrii 10 kan madaabaraa 10 kan kommoo 40 galuu dandeenyaa jedheetu madaabaraa keessa ishee gahe. Iddoo sanaa booda raddaatti ammaa jedha egaa haadha manaa booda namni seetii qodaa kana lamaan duwwaa qabanaa fe'ii jedhe. Gaafa isaa fe'ee gaafa jedhu akkuma beektanii warri gargaaraa makiinaadhaa lamaa kaasanii safaranii kan isaan gaditti laatan. Gaafa tokko safaranii badaa miti. Gaafa haadha manaa safaree olkaasuu jedhu olka'uu hin ulfaatu jechaadha. Jennaan qodaan inni qomaatti birraa 40 jedhe. Inni dabala gamoo kan nama ta'uu ishee. Nama ta'uun ibsee qodaa ta'uu waan barbaadetti dabalama gadi. Kanaaf yeroo nuyi namummaa keenya irraa uffatnee qodaa ta'uu bineensa ta'uu yeroo barbaannu adabbitti dabalama. Miidhamti dabalama beeka. Kanaaf nama ta'uu wayya jara qodaa ta'uu dhiisne dhagaa ta'uu dhiisne yeroo tokko namni yeroo dhagaa ta'uu jira. Maaliif dhagaa taa'ennaa jettanii waan itti himan dhaga'uu gaafa dhiisu. Seera Waaqayyoo isa gorsan gaafa dhaga'uu dhiisu. Ajaja Waaqayyoo gaafa dhaga'uu dhiisu. Waaqa uumaa isaa gaafa ollaalii jalga gaafa deemu namni nama ta'uunsaa isaa afee dhagaa ta'a. Kanaaf mootichi Daawit nama ta'e kan jedheef kanaaf yeroo tokko nuumtillee abalu nama miti bineensa malee, abalu nama miti sareedha malee, abalu nama miti booyyeedha malee gaafa jennu jirra. Maaliif yeroo sana namni sun namummaa wadda hin taane adeemsa isaatu yaada isaatu gochaa sana waan deemti fakkeeffamee yeroo inni moggaafamu jira. Kanaaf nama ta'i jedhee adeemsa kanarraa yaada kanarraa murannoodhaan amantiidhaan ajaja abbaa isaa fudhatee mana Waaqaa akka ijaaruudhaaf nama ta'i jedhee nama gorseedha. Mucaan isaa kan inni ittiin ijaarutti warqee kiiloodhaan safaree kenne. Namni warqee kennu jira nama Waaqayyoo ijaaruudhaaf maxaafa seenaa baraasa tokkoffaa boqonnaa 29 walaaltan mana Waaqayyoo kana ijaaruudhaaf ati naaf hin ijaartu mucaa keessa ijaara yeroo Waaqayyoo ittiin jedhu mucaan isaa kan inni ittiin ijaaru warqee kiiloodhaan safaree kenne jedha. Birri immoo kan qabu lakkoofsa malakkatumaan ammaaree kennee jedha. Dhagaa babbareedaa ittiin manni Waaqayyoo ijaarameen kennee jedha. Waan qabu hundumaa isaa keessa mana Waaqayyoo ijaaruudhaaf kennee jedha. Kanaaf Waaqayyo maal ittiin jedhe Daawitiidhaan nama garaa kooti jedhe. Inda asaabe mee mala hojii ergamootaa boqonnaa 13 dubbisaa ilaalaa nama akka garaa kooti jedhe. Faarsaa 63 dubbisaa ilaalaa nama akka garaa kooti jedhe. Jaran akka garaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Waaqayyo nama garaa kooti jedhe akka hunda keenya nu eebbisuudhaaf isinis mana Waaqayyoo gaafa ijaaramuudhaaf jiru hin mararsiifatina. Qulqullaa Gabri'eeliidhaaf hin mararsiifatina. Jaalallee isaa kan taatan hin mararsiifatina. Mana Waaqayyoo ijaaraan inni immoo keenya ijaaraa nun kan mataa keenyaa miti. Manni keenyas kan keenya miti itti waamamne malee miti. Kan Waaqayyoo ቤት የሚሰራ እግዚአብሔር ነው እንደተባለ መዝሙር 127 ላይ ከመነ ጃር ዋቀዮ ኑማ ቢዩ ገሩ እንዲ መረና ቢጃራ የሮጀሩ አከቲን ኤልበኑ አከቲን ገልገል ከነሚ ደቡ አከቲን አያን ዋቀዮ ደቻን መነ ከነረቡ ደገት መለ እንዲ ጃሩ ደበሩ ለከዘም ቢካ ሜሰማይ ከነላላኔ ኤሰዳንጋንሳ ኤሰውባንሳ ኤጀባኒ ሞውሜ አተልቲ ሞውሜ ሳይጀ ሞውሜ
kana waaqayyo samii kana ta'e jedhee uume mana isaa ijaaree dura qabeebisu tokko akka nu itti eebbifannudha lama birriin keessan jiru yaadii keessan jira waan jedheefi akka nuyi yeroo hundumaa yaadni keenya achi akka ilaaludha sadii kan kooti jennee akka kunuunsun akka eegnuudhaaf dinarraa kanaaf eegaa ijaaraan jedhe malee ijaaruu dandabeennaati kanaaf nutti irrata yoo ijaaruu deemne nutti bade yoo ijaaruu deemne kanaaf nama akkasittiin karoorse kanatu sagalee ammaa kanaa sagalee maasree barumsa keenyaa kanaa abiddaa bishaan keessa sin dabarre gara boqonnaatti sin galle kan jedhe isaati egaa seenaa nama kanaa dubbisuudhaaf yeroo nan ga'u mee maaliif akkana jedhe akkana jechuun maal jechuudha በይሳቅና በውሃ መካከል አለ አዎ ወደ እረፍት ማወጣህ ለምንድን ነው እንደዚህ ያለ አክሬቱ ማጀች ለማሊ መከነ ጀ ስርነ ቅዳሴ ረቲ በጣም ግጣዌ ከኛ ረቲ ጀችኩም በረሰ ነጅራ የሮ ቅዳሴ ረቲ አቦኒ ከኛ ከነ ዜማ ያሬዲ ዳንፋ በቻውለን ፋርፈና ከነ ማድሬ በሩን ሰከኛ ጎረቱን ከንበር ባጀስ ከና አብዳ ብሻን ግዱስ እንደበረ ገረበቁናት ዝምባኔ ጀች ጀርኩኒ ጀልቀቡ ዱዋና ከሚሉበቱ እስራኤል ወረፎኒ ዳጀቹሳት እጆሌን ዋቀዮ እስራኤል ወረፎኒ ዮካን ወሪከፉ ባቄስ ተቱረን ወቃዲ ባፍሩ ሰደመጉቱ በየግንጽ ከሰት ረከታ ቱረኒሩ ደረማ ቱረኒሩ መነከንታን እንታን ጃራ ቱረኒሩ ማዚ ከንታን እንታን ወደቻ ቱረኒሩ ደልደለ ከንታን እንታን ደልዳራ ቱረኒሩ ኢሰዩሙ አለንጋላን ገረመና ይቻል ዋቀዮ ገሩቦ ይተሳኒ ነገ አቺ ሳምባሴ ብያም ጊትሳን ገሹላ ፉዴ ከይ የሮ ብያም ጊትሳን ፉዴ ገሉዳፍ ከው ከነ ኬሰት ከራሰና ኬሰት አዴለ ታሪ ኬሰት ዋሂድ ንዛም ቡደ ተሪ ረኪን ጉዳን ሳንቀበቴራ ከናማም የሮ ሰረ ኬሰት ገላኔ ኤርትራ ድረጋ በጋኒ ገላኔ ኤርትራና ያበለት እንጫን ይቀቡ ደርቤቱሞ ኖራኒ ርክት ዳለ እንጅሩ ቴላን አልሞዲ ንዱፌራ ከራብታን አንጃሞ ከንጅሩ እጅራቴ ቱሉዳ ከናፍ ከነግዱት እንደወሩም ተከነ በቃቱ ግዱት ዲኒ ፈሪ ኦድ ሞቴ ዳላይ ቱሩ ፈኒሩ ከናፍ እስራኤል ባየ ተነቀበን ባየ ረከተን ባየ ያዳን ጋበሰን ሀዘው መሌከሩ ዋቀዮ ጋበሰና ቡሻን ገርገር ሳንቄ ከነሮ ድበቱ बुशान गरगर बेसालिन केसिस बुशान गरगर रमे सालिन गरगर रमे मालिन गरगर रमे उलियार कमुसे रांगत चवाका योडान गरगर रमे गरवारा गरान अब्बया ले जल्लुसु नावी मोतुमा करशी बाये जबरनादे आबुना देगरुदा गरगर साकुना कुना बाये बरनादे गरुदा बरना गलान निर्तराना ओमना कभी बर्बाद दे करशी का बर्बाद दे वाकयो तब्बो में उले उसे डाल उसे गरगर दे गलंगे वाकयो दीवानो अगर सनी वाकयो आज कुछ से जोड़ने साहब कनाना अबिदा बुशान की जुदवर रोजे गावसन बुशान की जुदर बनी बुशान रो लेरा नाम कीसा सुरेसान कैसे से खाना को मौसमी या कुछ बरसा मुझे राबुले या जिस सब इस्राएल के सुनाम का वजरू गलान युद्धारो से दीदा में एजरतुए कनाब गावसन मो वाकयो या सुना नकले जरे या यासु ताबो का मुरनिनु बोनुको उम्मत कन बुजुर्ग बुआनी रातनी गराना युद्धारो कनत गदाबुआनी मिल्लसानी ताबो तो रिवाजम कुनी बुशान निजारो सियाबूसनी केसा एजबनी करकरता एजबनी जदे वाकयो को योरोसानी ताबो सवासनी लुबोनी गलान अब्बया काजा क्या वजहन गलान सुन गरगरी रमे मालबा सरी ताबो सवासनी दुबट्टा मले मेवर गुप्तन सगले चलिसा ताबो सवासनी गावा मिल्लिसानी गलान युद्धालो सिगावतु गलान युद्धालो गरगर हिंसे हिरमे इंसा कमे येरो कनो वाकयो याजुना नकरे जले लुबोनी वरि साबो सबातन कुन इत्तानी तनी
bishaan sana walakkaa dhaabatanii ammoo ummata hundumtuu ce'utti jedhe maxaafa Iyyaasuu boqonnaa 5 jaallisa yeroo kanatti dhaqanii walakkaa dhaabatan taabota baatanii jedha bishaanichi sun dhaabatee girgiddaa garaagaraatti saaqame eddan bishaan kun dhaabatee booda hundumtuu jaarsi ijoolleen Israa'el hundi isaanii meeshaa isaanii qabatanii ce'ani edda isaan gama ga'anii booda Waaqayyo Iyyaasuudhaan akkana jedhe lafa lubooti kun taabota baatanii dhaabatanii dhagaa fuudhaa bishaanicha gama keessaa yaadannoo siidaan dhaabaa jedheen yeroo yaadannoon kun maal jedhan isin gaafatan immoo dhalootatti himtu ilaa Waaqayyo akkasitti bishaan gargariiree akkasitti jajeessanitti gochaa Waaqayyo yaadattanii immoo waaqessitu galateeffattu jedheetu kaa'e. Kanaaf gaafa sana akkaataa kanaan bishaanni kun gargar ramee ce'an kanaan akkootichi daawwisu ati abiddaa fi bishaan gidduu dabarsitee gara boqonnaatti nu baasite jiru kanaatti Israa'eloonni warri fooniidhaa baratan akkaataa kanaanii bishaan nooraa hin qabne bishaan yaabala hin qabne akkaataa kanaan isaan ceesisee biyya abdiitti isaan galche biyya abdii boqonnaadhaan jedhamu sun Kanaaniidha Yerusaalem ishee lafarraati fakkeenya Yerusaalem ishee waaqarraa kan taate kanaaf Israa'eloonni yeroo sana gammachuudhaan darbanii biyya sana galan abiddanni jedhama abidda miti rakkina jechaadha rakkinni gaafa namatti dhufu abidda caaluma bu'a waan ta'eef rakkina keessa nu dabarsu jechuudha bishaan lagaa ce'uu hin danda'amne keessa akkasii nu dabarsite rakkina akka abidda nama gubu keessa nu dabarsite biyya abdiitti nu gashite gaafa jedhu Israa'eloonni warri fooniidha adeemsa waggaa 40 keessatti rakkinni guddaan isaan mudateera beelli isaan mudateera dheebuun isaan mudateera bobi isaan cillee isaan adde isaan iddee isaan ajjeeseera ejjaan baay'een isaan yaal'aaniiru kun abidda rakkinni kun isaan irra ga'ee ture jechuudha malee abidda miti karaa adda biraadhaa dhuguma Israa'eloonni gaa rakkina kana keessa darbanii bishaan lagaa akkanatti keessa darbanii Kana'aaniin ga'an waan ta'eef mootichi Daawit waa'ee isa kanaa kaasee faarse bara har'aatti gaafa deebinu immoo akkuma sirraa warri Waaqayyoon amananii warri gooftaa jireenya Yesuus Kiristoos fudhatanii biyya lafaa kana keessa deddeebi'anii iddoo boqonnaa kan taate Yerusaalem ishee waaqarratti galuudhaaf har'a immoo gara kennataan seenuudhaaf maal keessa darbu nama barbaachisa abiddaaf bishaan keessa darbu nama barbaachisa abiddaaf bishaan kan jedhame kun namoonni baay'een abboonni keenya baay'een qulqulloonni baay'een raajonni bartoonni baay'een wareegamtoonni baay'een wareegamanii abiddatti darbatamaniiru waa biraa godhanii miti boqonnaatti galuudhaaf jedhanii abidda darbataman malee galuu hin danda'amu waan ta'e keessumatti hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 kaastanii dubbistanii yoo laaltan sagaleen Waaqayyo akkana jedha ni mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf soomuu nu barbaachisa rakkina dandamachuu nu barbaachisa rakkina kana keessa dabarre malee mootummaa Waaqayyootti galuu hin dandeenyu jedha rakkina kana keessa dabarre mootummaa Waaqayyootti gallaa'edha kanaaf qulqulloonni baay'eenis rakkina isaanitti irra hundumaa danda'anii raasanii kan isaan mootummaa Waaqayyoo qophaa'e rakkina isaan irra ga'ee immoo maalellaa jettanii arrabsamuu duwwaa miti reebamuu duwwaa miti hidhamuu duwwaa miti abiddatti illee amma gatamutti ga'aniiru neencatti illee amma gatamutti ga'aniiru bishaanitti darbatamaniiru haa ta'u garuu kana hundumaa kee darbanii biyya boqonnaatti galanii akka fakkeenyaatti kaasuudhaaf yoo jennu seenaa ijoollee sagalii beektu kallattiidhumaan abidda darbatamaniiru Waaqayyo garuu hanga ergamootaa qulqulluu gameelii ergee abidda sana bishaan godhee raakatu jara kanaa du'a isaanii jireef jarri sun biyya sana keessatti awwaajjaa hundumaa irratti laafii ta'anii lafarratti foonii iyyuu hin badhaafamani abidda keessa darbanii raasanii badhaafamani kanaaf nutis gidiraan kana fakkaatu nurra hin ga'u yoo ta'e illee nun qunnamu yoo ta'e illee jireenyi foon keenyaa jireenyi biyya lafaadhaa abidda ta'ee nu gubaa jira beeka
haalli jiruuf jireenyaa abiddatee dhuguu waajjira beekaa. Doorsisi manaa qaamii abiddatee dhuguu waajjira beekaa. Doorsisi biyya lafaa abiddatee dhuguu waajjira beekaa. Kana keessa yoo dabarre biyyaa boqonnaa irratti galuu dandeenya. Garuu kana keessatti harka laafne jennaan hin hafne boqonnaa hin argatu. Kanaaf namoonni baay'een isaanii waan waaqa raasuun waan galeef iddoo boqonnaa sanas waan barbaadaniif kana keessa darbanii raasaniitu gara boqonnaa ga'an. Keessumatti guyyaa har'aa kana maaliif ayyaanni kun kabajame mi'a? Ayyaanni kun kan inni kabajamu guyyaa har'aa kana mucaan waggaa 3 Qiirqoos kan jedhamu harmeensaa Jeruusaa kan jedhamu abbayeessaa immoo Qozimaas kan jedhamu maqaa Waaqayyootti amananii kan jiraatanii ergama Waaqayyoos kan kabajanii biyya Roomaa keessa jiraatu turan. Biyya Roomaa keessaa Xaaliyaan keessaa Angabeen iddoo jedhamu. Bara sana keessaa mootichi Diyoqeliyaanos kan jedhamu addunyaa kana irratti yeroo sanaan bo'ee ture. Namni yeroo sana bo'ee ture kun yeroo sana keessa mana Waaqa tolfamaa dhaabeetu namni hundumtuu Waaqa tolfamaadhaaf akka sagadaniif ajaja baasee ture. Mucaan ammaa harmeensaa garuu Qiirqoosin jedhuudhaan jettaan Waaqayyoon beeku turani. Waaqa tolfamaas maal akka ta'e beeku turani. Kanaaf Waaqayyoo isa hundumaa uume dhiifne laannee Waaqa tolfamaadhaan sagaduu jedhani. Namichi kun abbaa biyyaati. Hundumaa isa gaggeessa. Jiraachuu dandeessan sirna ajjeesaatti hin jedhe. Seefiidhaan qalamtuutti hin jedhe. Abidda bobeessee abidda sana gubbaa barmeela dhaabee barmeela sana keessatti immoo summii garaa garaatti funaanee yeroo inni asii danfu kana keessa buutu warri waaqessaa jedhe warri namni waaqessine kana keessa buututti hin jedhe. Yeroo kana isaan maal jedhanii lakkinu yoo Waaqayyo uumaa keenya waaqessuu dhiifnee Waaqa tolfama harka namaa kan hojii harka namaa kan ta'e waaqessu didani. Yeroo kanatti gaafa isaanii balleessuu barbaadu jarri kun biyya sana dhiisanii raasanii biyya Inqooqiyoon jedhamutti baqatani. Biyya Oqoniyoon jedhamutti baqatani. Sagalee Waaqayyoo keessatti akka jedhee barreeffama jira waan ta'e waa'ee qoodeessa hin ari'atamu hin jibbamu. Kanaaf yoo biyya tokkotti hin ari'atamu biyya tokkotti baqata waan jedhee jiruu fi maatii boqonnaa 10 gubbaarra kanaaf biyya sana dhiisanii biyya Oqoniyoon jedhamutti baqatan. Biyya sana gaafa dhaqanii tokkuma dubbiin jarri Waaqayyoon hin beekan. Biyya sana immoo kan hoogganu nugusa Iskandroos jedhamudha. Nugusi kunis jara kana gaafa arganii balballee gaafate dhugaa isaanitti himan kiristaanni dhugaa dubbata. Kanaaf jaraanis maal jedhanii ajaja mootii keenya didanii jiraachuu hin dandeessanii sana waaqessu malee ittiin lakkinoo Waaqayyoon waaqessu dhiifne kan biraa waaqessu ni jedhan akkuma ijoollee sana akkuma Daani'el fa'aa akka naannoo Asaaraa isaan faayidaa. Yeroo kana ajaji sun akka biyyaatti ba'e waan ta'eef kana keessa buutu kanaan gubattu danfa kana keessa buutu jedhan. Barmeela keessatti danfa danfisanii karaa sun hojjetu. Yeroo kana Waaqni amanannu nu oolchuu danda'a. Isatti amannee raannee dhaaban akka ijoollee isaanii nu gargaaruu danda'a jedhanii harmee isaa mucaan waggaa 3dhaa Qiirqoos kan jedhamu kun murannoo fudhatan amantiidhaan dhaabbatan maal kee darbuudhaaf abiddaaf bishaan kee darbuudhaaf rakkinaan dhiphina kee darbuudhaaf. Garuu haa ta'u malee gaafatti keessanii gar malee danfaa jira. Danfi isaa asii ol meetirii 15 fagaatee jira. Ho'i lafa haasuu achi keessaa ba'u har'a biddaa gobaa biddichaas gar malee kan nama taasisu. Yeroo kana harmeen isaa gaafa dhageessu dhuguma mucaan kana keessatti dhiyaamaa itti yaaddofte mucaa isheedha. Jarana mee bulluqi munaadhaa sin danfisanii dhuddanii danfisnee dhugnu gaafa akka malee nutti ajajamee gaafa cikee afaan dhaga'u gaafa jabanaa maqaa ta'u gaafa namatti ta'u nama godha. Abidda xinnoodhaan bonjii xinnoo irratti nuti bobeessan qoraan xinnoodhaan inni bulluqi jabanaa keessaadha. Bulluqi distii keessaadha amma nama godha. Nama meeqa immoo qaama isaanii balleessa gube garuu kun sana ni beeka.
summi qaba summi nama sarrafaatu qaba qoraan cimaatti boba'e kanaaf barmeedha yeroo natti keessaa dambee walu sabotti dhagaama ture sagaleensa kana keessa buutu gaafa jedhu harmeen isaan sodaatte eenyu sodaatte mucaayyo sodaatte anillee nyaadheeraa jette anillee ananii argeeraa jette mucaan koo garuu jette mucaa wallaalaadha kana keessa lixee dhugmaa fa'aa jette yeroo kana harmeen isaa garaa laachuu barbaade mamuu barbaadde mucaa xinnaa wallaalaa kun isheerraa amantii kan barate garuu akkana jedhe yaa harmee koo himmamin jabaadha sodaatin jabaadha waaqayyo keenya ergamaa isaa ergee nu oolchuu danda'a ergamaan waaqayyo inni ji'a qaban nu oolchuu danda'a nu gargaaruu danda'a inni daani'el ifaa gargaare inni ijoollee sagalii gargaare nu gargaara hin sodaatin yaa waaqayyo jedhe harmee koodhaaf laphee jabina kenni harmee koodhaaf laphee jabina laattu yoo ta'e garuu anaan mootummaa keerraalee maqaa koo balleessi amma jechuutti beekaa dhugaa sadidha yeroo tokko ijoollee nu keessa latanii caala waaqayyo garaa haadhaa keessa ijoollee filan kun attamitti ta'uu danda'a jechuun addeessamma yoo waaqayyo filannaan hin ta'a waaqayyo ayyaana kennee yennaan hin ta'a afurri waaqarra bulleennaan hin ta'a waan ta'uu dadhabamu hin jiru inni ermiyaasiin garaa haadhaa keessatti filate mucaa kana filate kanaaf seera walqixxaatee irratti illee amma eegarii wangeela Maatewos boqonnaa 11 irratti wanti dhaabame jira lakkoofsa 25 gubbaa irratti yaa waaqayyo singala yaa abbaa koo singalateeffadha ogummaa kana warra bebeefataa dhoksitee ijoollee daa'immaa kana waan laantee singalateeffadha argitaawee keenya irraa dhuguma waaqayyo warra ogeessota jalaa dhoksitee roonni daa'imatti agarsiisu nama dhiba kunuunsi waaqayyo hojii namaa miti waaqayyo gaafa inni kennaa kennuuf daa'imni faarfatu daa'imni waaqayyotti amanuudhaaf haadhan caalti abbaan caalti kanaaf yeroo baay'eedha daa'ima keessa mana dhoksitee ergaa kan jennu karaa isaanii fayyadamu karaa isaanii gargaaramu seexanni sun qoruu gaafa barbaadu karaa isaanii sun gargaaruu danda'a waaqayyo kanaaf seexanni kun harmee isaa gaafa qoru gaafa amantiitti hir'isuu barbaadu mucaan kun kadhate yeroo kana ayyaanni waaqayyo lamaan kana dhufee bu'ee jedhe galanni guddaan waaqayyo matu ayyaanni waaqayyo hunda keessa irra saafu iddoo kana irra saafu ayyaanni waaqayyo gaafa ishee irra dhufee bu'u hin jabaattee jedha keessa lubbuun isaa malee amantii keenya hin kaafnu amantii keenya hin diignu jedhan firoota waaqayyo asirratti waa hubadhaa harmooti bara durii ijoolleen bara durii abbooti bara duriidha bara 300 keessa warra turanii ilaa amantii akkasii qabu cimina akkasii qabu har'a garuu dargaggeessaa irraadha amantii irraa maaltu guddisaa jira namni amma waan xinnoodhaaf jedhee amantii isaan gaba gaa'ilaaf jedhee amantii isaa gana birrii argatee borramu jedhee amantii isaa gana eessuma isaa dubbisaa jedhee amantii isaa gana taayisaa jedhee amantii isaa gana biddeenii jedhee amantii isaa gana irree baay'ina isaan garuu laawwadhaa abiddi hin galchine seenaa siniif haa ta'u hubadhaa hubannoo siniif haa laatu waaqayyo amanteettu macaawataan hin qabisan amanteettuun fooniifis lubbuufis kan ittiin rakkina jalaa oolanidha kan ittiin balee argatanidha kanaaf harmeen ammaadhaa akka ammaa kana yoo jettu mucaan ammaa kana deebii jennaan hin jabaatan hin amanan danfaa bishaanii keessa danfaa barmeelaa keessa bu'an yeroo isaan bu'an waaqni isaan amanatan waaqni isaan kadhatan ergamaa isaan abdatan ergamaa qulqullaa qabeen hin ji'a isaan dhaabatan duukaan bishaan sun hin qabbanaa hin diilannaa'e galanni waaqayyo haa ta'u bilishaa warri keessa darbachuudhaaf dhaqanii gubatanii warri keessa dhangaruu hin oolanii gaafa isaan oolanii takka turanii gaafa laalanii jarri ergamaa wajjin faarfatu qulqullaa qabeen wajjin faarfatu bulluqa abiddaadhaan akka isaanitti buune maal keessa darbanii abidda gubuudhaan abidda keessa darbanii achi keessa kottaa baadhan hin ba'ani hin badhaafamanis jiranni guddaan waaqayyo egaa inni guddaan abiddaadhaaf bishaan gidduus hin dabarre gara boqonnaatti hin baaneenan egaa seenaan isaanii dheeraadha guyyaatti ijoolleen kun akkana ta'an harmee isaa wajjin kan sabaletti darbatan guyyaa har'aa kanaadha hamilee 19 kanaaf nuti akkuma gaafa sanaa qulqullaa gabeeliin akkuma isaaniin gargaaru nu gargaara jennee dhufne maal nu gargaara rakkina biyya lafaa keessatti nu barsa nu gargaara qorumsa biyya lafaa nu gargaara fatanaa biyya lafaa nu gargaara egaa qariin beekamu boriis waan kana ta'uudhaaf jedhamu dagatina raajiin dubbatame irraa hotama maal ta'eef
wanti sanyii gochaa Diyoqelxiyaanos fakkaatu gaafa saawwi masan biyya lafaarratti mo'u gaafa nama dhiisaa sun dhufu biyya lafaa sana fakkaatu ta'a. Amma wazeemarra waan irratti fakkaatu. Kanaaf gaafa sana amantii akkasii qabaachuu qabna. Kanaaf gaafa sana boqonnaatti galuudhaaf abdiyya darbatamnellee sooyyattee kubnellee biraatti yookannellee jalaa ooluu dandeenya. Kana keessa oolle malee molmaa walitti galuu hin dandeenya. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos barsiisaan biyya keessatti yeroo biyya lafaarra ture namni lubbuu isaanii oolfachuudhaaf jedhu dhabaa'e. Namni lubbuu isaa anaaf ta'ee dabarsu garuu hin argataa'e. Kanaaf lubbuu keenya oolfachuudhaaf dabarsinee Kiristoos jiraachuu qabna. Rakkina biyya lafaa jennee lubbuu keenya oolfata jechu fakkaate akka namni of eeggadha. Kanaaf gidiraa biyya lafaa rakkina biyya lafaa keessa dabarre malee mootummaa walitti galuu hin danda'amu. Jecha kana fakkaatu raajii Isaayaas boqonnaa 43 lakkoofsa 2 irratti dubbatee jira. Bishaan keessas ka darbatamne keessa dabarre hin seenaa. Abidda keessatti darbatamne keessa dabarree hin dhufne hin dabarre hin baanaa jedhe. Waaqni keenya nu baasuu danda'a jedhe raajii Isaayaas. Akkana jechuun maal jechuudha gaa gidiraa biyya lafaa rakkina biyya lafaa yaadda biyya lafaadhaa dhufu jiru keessatti yoo darbatamnellee keessa darbuu dandeenya. Bishaan biyya lafaadhaa da'umsa hin qabnellee waaqa keenya qabannee jennaan ergamaa keenya qabannee jennaan keessa ce'uu darbuu dandeenya. Kanaaf mootichi Daawit abiddaan bishaan gidduus ni dabare bara gara boqonnaatti nu geessisee kan jedhe iccitii kana ibsuu gaafa barbaadu. Kanaaf roota Waaqayyo nuti sigaa rakkina biyya lafaa gidiraa biyya lafaa kana keessa darbuudhaaf nama amantaa qabu ta'uu qabna. Nama Waaqayyo beeku ta'uu qabna. Nama ergama Waaqayyo jaallatu kabaju ta'uu qabna. Yoo kana goonee akka lagaan dabarree Yerusaalem ishee waaqarraa dhaaluu dandeenya. Yerusaalem ishee waaqarraa akka dhaaltuudhaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Ayyaana isaa hunda keenyaaf dhufa baay'isu. Asirratti seenaa qulqulluu Gabreelii wanta inni ijoollee isaaf godhe seenaa gabaabaa nama ajaa'ibsu tokko sirriitti been barumsa gosaan gabaaba. Sawangeela keessaa yeroo baay'ee sinna keessa garuu bataskaana miilaa Gabreelitti wanta nu hojjetu. Akka inni itti warra isaa amananii qorannoo keessaa akka inni baasee abidda keessaa akka dabarsee boqonnaa akka isaanii taasisuu barbaada. Ergamaa sinarraa abdattan dhuftan kun. Ergamaa sinarra maqaa isaatti qabamne kun. Ayyaanni isaa hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Maal itti fakkaata? Bataskaanni miilaa Gabreelidha. Lafa inni itti hundeeffamee jiru iddootti buurri manaaf qaaniidha jalqabaatti hundeeffame keessa. Manaaf qaanii buurri isaanii jalqabaadha. Miilaa keessa akka ta'e. Amma irraallee sinoodonni isaanii achi akka ta'e. Kanaaf kiristaanonni achi jiraatan baay'ee jirtudha. Jara kanaan goyoofamaniiru. Amantii irraas badaniiru. Warri hafan garuu muraasa. Kanaaf mana Waaqayyoo ijaaruudhaaf sagantaa baasanii jalqabanii. Jalqabanii raatanii sirriin isaanii akkatti dhume. Namni eegdu bakka ijaaru wallaalee raatee sirrii qooda baasu isa sokke. Lafa bilaayila tola ta'anitti jechaa. Dhumarratti jarri kun mana jalqabanii waggaa 19 taa'e. Nama gaddisiisa. Taa'uusaa duwwaas miti maqaan muka mammaasaa ta'e. Namoonni biyya sanaa naannoo sanaadhaa karaatti deemus akka bataskaana miilaa Gabreelii jechuu qaban. Baay'ee nama gaddisiisa. Waggaa 19 taa'e. Waggaa 19 booda garuu seenaan bataskaana kanaan jijjiirame. Akka inni itti jijjiiramuu danda'e sirriitti muudhaan seenaan isaallee bal'aadha. Gabaabsin tokko sitti mageessa. Baazaarii qopheeffatanii uummata walitti waamanii dhiyoodhaas fagoodhaas namni dirmatee fi gaaf tokko birrii buufatanii. Birrii isaan buufatanii birrii 11,200. Birrii 11,200 buusanii raatanii hojjettuun bataskaana kanaa qarshii qabdu kan taatu dhaaltuu nama jedhamtu raatan. Isheen immoo fuutee galtee mana keessa isaatii keessa ganaa mari'annee qaala gubaa'eedhaan qabamneetu dhannee baankiin addoo gashineetu eddasii boodan boottiin ijaarraa jedhanii. Egaa hin beektu sababa garaa garaadhaan turee guyyaa 18 mana keessa gaafa guyyaa 18 muranii gaafa 19 walgahii ta'anii
Eenyakka baasii dhageessaa buqqa'ee akka godhu achitti akka buli galchi qabatan maree jalqaban amma sanatti hattuun mana keessaa karaa maskootii ol lixee birrii kun tokkoof 200 sana jira ilaala baay'ee nama gaddisiisa kan nama dhibarmeen kun ganama gaafa gaatti gaafa kaatu qulfii isaanii irraa bantee wayyaa keessaa fudhattee qulfii achuma arga jedhamu yokkite namichi gara maskootii felixeetu qulfii achuma irraa fudhateetu gaafa nu birrii qophaatti ba'eetu muka tokkoof 200 shootete mucaan barataa yeroo sana edda kanaa booda mucaan isaanii ishee dura manatti galtee gaafa mana bantee laaltu maskootiin cabaadha saaxiniin banamaadhaa birriin jiru iyyaa bakkaana harmee birrii bakkaana fudhatanii namni hundumtu achi walitti gogiyaaf wal yeroo irra ta'an yemmuu kana inni kaan waa ta'uu yeroo qabu in soban kun toftaadha akka balu kan guyyaran waan hin barbaanneef sabakaa gubaan birrii hirmaateetu sobanii akkas jedhanii mucala birrii lamaatti beetti jedhan inni kaan immoo isheetu fudhateetu namni nama giddi hojjetu mootummaatti malee caaltu kanaaf isheetu manatti ijaarrate malee birriin kun hin banne jedhani kaan immoo kana gidduutti fatanaa guddaan isaan qaban abiddu guddaa isaa irra bu'e abiddatu hin bu'ani maal yaa Gabriel jedhani maal yaa Waaqni jedhani inni kaan kanarraan kan ka'e amantii jedhu sila yuutu jirtu isheen jirtu asitti maaltu rakkite jedhe akkeechummaa jechuudha maaltu rakkite jechuudha abidda keessa darban malee bushaan dheewwisa hin qabne dhiyaan malee boqonnaatti ba'uu hin danda'u hin galleef nama kanaaf galeeraa bire hin galleef sinumtoo beekannaa fatanaan dhufeef qorumsi dhufeef lolli dhufeedhaaf amantiin buusanii obsa kadhatanii keessa miti boqonnaa argatu malee fayyina argatu malee jireenya argatu malee eebba argatu malee qorumsa irratti deebi'an lafa sanaa inni sanaa isa baarra kennu tasaati aw yaaqoob adda ta'u kanaaf qorumsa kana keessa darbuudhaan dhabanii baay'ee namantirani buusan kaan gobaa jamanataa hin laffatu kana jedhe warri afan garuu fatanaa kana keessa darbuun kan danda'an barumsa kan qaban garuu hin muxunnaan keessaanii kadhannaa lafa deematti kan jalqaban ji'a 8 taa'e ji'a 8 booda ta'isaas gaafa 19 ummata isaanii birmatee dhufee fi fuulduratti jilbeenfatanii bu'anii taabota waaqa fuulduratti yaa Gabriel jedhan yaa Gabriel ati dhuguma ergama Waaqayyoo ati nama gammachiisa abidda keessaa buttee nama baafta kunoo abidda gaafa ijoolleen sagan keewwatti kan caalu nurra bu'e keessatti gubne kunoo keessaa nu baasa gaanii danfee sagaaga Qiirqoosii yeroo dhankee dhuguma kan caalu nurra bu'e keessaa nu baase jedhanii Gabriel waaqa bu'anii inni isaan bu'an kun xirrigaa akka tokkodha misiraachuu dhageessi misiraachuun sun maal innaa ittanii namichi haasee fuudhee birrii kan haasee kuni nama eessaatii nama miila katabaa keessaa miidhagani nama eessaatii diilaan darbanii boobinee jedhamu boobineedhaan dhufeessu mandara sana taa'ee barata namni kuni fuudhee dhiyoo fuudhee jira gaafa fuudhee warqee sinnanne birrii sana keessaa walakkaa fuudhee warqee furraa itti biteef saafeen immoo buna keessa tokko bitee mana keessa kaa'e saaf immoo buna mana isaatii keessa dhundhuma tokko dhiqotee laastii keessa kaa'ee hidda lama isaanii awwaalanii booda daararra birbirsan wajjin morra kaa'e amma ji'a 8 taa'ee gaafa dhumu gaafa ta'isaas 19 kan kadhatanii ta'isaas gaafa itti abbaa mana haadhaa odolan hojii Gabriel gurgurabadha hin ariifatu Waaqayyo maadhee ollolanii warree gurraan waan abitee dhanga'u birriin gurra waalamee taa'u isaarraa sila zoo dhugaama barbaadutti dhimma ba'uu dandeenya warqee marmaanaa hojjechiisatti malee jechaati mana birree eenyuudhaan abeet yamsaa nama gaafa kana siin hojjechiisu hiinkoo amma barumsa kana gaafa xumurru yoo qabxinu deebi'uudhaa baate anneettiin barumsa dhuunfaa barannaa siin bituu jedhe naa bitta malee naan bittiin bitu ani mola deemuudhaaf hin buutu ollolanii kakkabalee manaa reebaa marsaa qolla basiraatee mana barumsaa deema
ishee warra ollaa sun guutummaan beektan warra beektan gaafa yaabatu maal taate jedhan warqee naafiti jennaan naafiti dide birri maya fudhatu nawaari hoo jennaan birri gabreelii fuudhee haati mana keessa waala jira kan isaan naafiti jedhamidanii isaan naaf akka hin haafaate jechaadha yaadattuni waan adama naan jetti lambar tokko abbaa manaachi walladanii biyyoon isaa nyaatu akka ta'e nyaatu gadi gombisudha akka waan gomiisuuti amma maal jette atte birri gabreelii fuudhee waala jira isaan nam bennaan didee kan saayuuti jette birri gabreelii sakatamaa dhabade maarri safuun biddeen kennanii sobanii raasanii tajaajilu boon qolti araasina gaafa kana kan namichi bilaa deemee namichi sun laphee isaa keessa taa'uu teessu jarattiin gubbii kan akkasuma nyaattee baduu ishee irra jirti ajeen fure sabakaatti maa jedhe raate biila katamaa akka boobinee dhaabe sadakaa kubbaa egaa tokko argee raatee birrii keessan argameera eenyu fuudhaa boloo boluu kana godhan jokka jee waa lamee jira siraan qulleessa jira akkasii maalun dubbate waan siikyaatti daanna jedhanii raatanii sadakaa kubbaa haala mijeessanii akkatti hordofan poolisi dhaqanii banii raatanii dhaqanii ishee qabatan gaafa ishee qabatanii poolisi bukkeessa mammongan sila aartii dubbate amma moggasanu barbaade maal abbaan manaan kee nutti meeraa gonjii jala waan jedheeraa warka naa jennaan jette jennaan akkasii jedhaan ejjenna akkam jedhee hoo dhuguma ittee dubbatte isheen sagalee ishee darraa fudhanii booda isa immoo gaafa poolisiitiin qabachuudha gaafa dhaqanii mana barumsaa irra qormaatarra jira amma inni qormaata xumurutti eegani amma qormaata xumurutti eeganii raasanii yeroo inni gadi qabatan hin fuunee beekaa poolisaawatti gaafa geessanii haati maraan kee akkana jettee amanteetti jedhe sammuu gaafatan akka jettee amantee biyyoon abbaa kee nyaatu kiloo maqaa isheetti deessana nyaatu kana godhe jedheetu dhuguma fuudhee qotaa finan geessaa jedheetu makiinaa yaabsanii hin geessanii lafa qote sanaatti hin baase saguratti hin baasanii fuudha keessa sanan baachisanii gaafa ji'a xirrii keessaa isaan ajjeesanii booda baachisanii raasanii bataskaana galu isaan isa qotuu kiyaan badhiise kun ni keenyu ergamaan waaqayyoo garaa qulqulluutti amananii jennaan abidda keessaa nama baasa gaafa jedhu rakkina akkasii keessaa nama baasa gara boqonnatti nama geessu abdii namaa cina hin dheeressu gargaarri isaa guddaadha kanaaf sini waa'ee ergamaa waaqayyoo kabajuu waa'ee ergamaa waaqayyoo gargaarachuun laaffisnaa waaqayyoo silasii akka nu gargaaranii nuu kenne Ibroota boqonnaa tokko kudha gubbaa irratti ergamoonni waaqayyoo ijoollee waaqayyoo warra fayyanii gargaaruudhaaf kan ergamanidha jedha. Dhumarratti manni kun riga dabalamee akka nutti hin xumuramu itti beekan gabaaf. Intala tokkotu gurbaa tokkotu hojjetaa mootummaatiif hojii mootummaadhaaf biilaa dhufu. Gaafa biilaa dhufu gaafa roobiirraa nyaata dhoowwinaa kennaa jennaan shiroo waan qabu keessa kaan dhiyeessaniif nyaata tokko miti bilaadhaa biyyitti waa'ee qobiyyuun beekochaan gaddee raatee bataskaana naqee gaafate gaafa dhaalu bataskaanni bokkaan itti hordoftee gimbiisaa waggaa dheeraa taa'ee jira hin gadde hin qorate mudaamaa baraati mabarata kusaanessa namni kun taa'ee raateetu waa'ee soomii ammaa kanaaf waa'ee bataskaana gabreelii ammaa kanaaf akkana jedhee barreessa kaamirratti يا قبل ولا جوش كوي فرق قبل ورنا ركّي جلال لي قبل ورنا ركّي أنا ولا قال ناقول ولا قال ناقي سرّي أنا بول سكور ناقي سرّي بس كان نبيلا قبل يروح تيراجي هو كابورا سرّي سنا بس يجرا نام لو سنو مكر كنا تبوس يجرا أمين لين بيكالي ورا تيرا لمو نمال بس يدان سنا كماجرو أبو تكى سجرو ما لو ساينم تكى ساو سني بابنا سرّي قبل يروح مدافع कुमारती बर्रे बंदे हामिर रत्ती बर्रे हामिर इंगा बर्रे सर माबरत कुसानी बिया के साथ बिया ना बुझमा का बच्चे दिन बिरुदिंगे बिरुदिनी मन क्रिस्टियन और जन संबंध कुछ अंजाला ने गबे किया कना बोलू का वजह से नमजार से रात में रोज से कब रात में हमारा बर्रे थे माबत मोशे देख के रात ही जगते उससे वो तो कास्ते हम बाबा सुनवा मुर्गी का तो पूरा नहीं पता करा Kalau kita pakai yo tiba tu, kita akan apa saja tu sekarang ni. Egaru disarap,
mee jaalalleen Gabriel akka dhorkaa isaanii aan wadaata qabee dhorkeessa inni Gabriel wadaati namni hojjaa jiru naachi hundumti keessa nama jaalallee Gabrieliti ilaalaa namichi jaalallee Gabrielii jedhee barreesse jaalallee Gabrielii kan ta'an dubbisan dhaga'anii waan qaban hundumaa walitti qabanii baasanii warra abidda keessa waggaa 18 abidda keessa butanii baasanii kunaarra gammachuun Gabrielii miilaa qabu adda. Kanaaf waan rasaanaa nutis jaalallee Gabrielii waasoo kan taane kunoo manni isaa afaan banee jira waggaa meeqa akka itti qabame nutis mee ammasaa abidda kana keessaa ummata amma qoramaa jiranii sirrii dhabanii rakkachaa jiranii